ijaan argitanii mooraa isaa keessaa ba'uun abjuu ta'e kan loltoonni fi kaameeraa teknoolojii olaanaa qaban sekendiif illee irraa hin maqfanne ija isaanii. Addunyaa kanarratti jannata haqaa yookaan si'ool lafarraa jedhame kan waamamudha. Mana hidhaa El Salvadoorii har'aa. Mana hidhaa El Salvador jedhamee beekama. Har'a hiccitii fi jireenya sodaachisaa mooraa kana keessatti isiniif nan hima. Viidiyoo kana hanga dhumasa ilaalaa. Keessattuu tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhate isin raajeffachiisa. 1335 سنة سجنا. سقوط قيصر الرعب في أخطر عصابة على وجه الأرض. Akkam jirtu maatii kiyya viidiyoo dinqisiisoo biraan walitti deebineera. Har'a dhimma addunyaa guutuu raase jiru tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Yoo channel kiyya kanaaf haaraa taatan ammuma subscribe gochuudhaan miseensa ta'a. Video kanas like gochuun gara dhimma ijoo keenyaatti haa dabarru. أخطر عصابتين في العالم MS-13 وباريو 18 كلهم هون. Biyya El Salvadoriin kana dura addunyaa irratti yakkamtoota fi shiftoota kashalabbee gaangistara MS-13 fi Bariiroo 18 jedhamaniin nagaa dhabdee turte. Garuu pirezidaantiin biyyattii Naayibii Bikoolaan tarkaanfii addaa fudhachuun mana hidhaa guddicha addunyaa kanaa ijaarsise. Maqaa isaas CECOTA jedhee moggaase. Manneen hidhaa kunneen yakkamtoota 40,000 hanga 400,000 ol qabachuu danda'u. Ulaagaaleen mooraa kana keessatti mataa namaa nyaatanii fi sammuu namaa dadhabsiisan dhimmoonni kunneen nama naasisan. Sirreeffamuu. Siree fi firaashiin hin jiru. Hidhamtoonni siree sibiilaa irra ciisan. Firaashii fi hirkoon hin jiru. Ibsaan tasuma irraa hin dhaabu. Kutaa isaan keessa ciisan ibsaan sa'aatii 24 walitti aansee boba'aatuma tura. Fira ofii argachuun dhorkaadha. Namni hidhame tokko maatii isaa ijaan argus ta'ee bilbila haasofsiifachuun tasa dhorkaadha. Adabbii dhumaati. Nyaata guyyaatti ala lama qofa nyaatan. Baay'ee gabaabaa fi bishaan qofa argatu. Hojii humnaa fi ispoortiin tokkollee hin jiru. Achitti gubataa jiraatu. Dhaabbanni mirga namummaa addunyaa Human Rights tarkaanfii kana mirga namummaa tuquudha jedhee mormus pirezidaantiin garuu isaan ummata keenya nagaa dhabsiisan turan amma immoo ummanni keenya nagaan gabaa bahee gabaa galaa jira jedhanii deebisaniif. Sana booda yakkamni biyyattii keessas dhibbeentaa 90 gadi bu'eera jechuudhaan deebisaniif. Este camión luce repleto de cadáveres tras finalizar la ronda nocturna. El Salvador ha llegado a extremos insospechados. Egaa isin jireenya mana hidhaa kanaaf tarkaanfii pirezidaantii akkamitti ilaaltu? Kashalabbeedhaaf adabbiin akkasii ni mala moo mirga namummaatu tuqame? Ammuma yaada keessan komentii irratti naaf barreessa. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuun hin dagatinaa. شوف الأوشمة